Champions League Awuroopaaf mootii dorgommichaati. Kilaboonni maallaqa guddaa baasanii waancaa Champions League abbaa gurra lama argachuuf ijibbaata falmachuun harka duwwaa yoo galan inni yeroo 15 waancichaan faayamee jira. Kana keessaa waancaan 3 Carlo Ancelottiin argame. Dorgommii Champions League Awurooppaa caaseffama haraan bara kana dorgommiin Real Madrid kilaboota gahumsa gadaanaa mul'isan keessaa tokko. Kilabichi Manchester City injifachuun marsaa kilaboota 16 hirmaachisuuf yoo seenuufi marsaa kilaboota 16 irratti Atletico Madridin yoo mo'atu Real Madrid jijjiiramaa waan jiru fakkaataa ture. Nuusa xumuraan Arsenal waliin yoo ramadamus seenaa fi muuxannoo qabuun deeggarame shaampiyonummaasaa eegsifachuu danda'an tilmaama argate. Ta'us tapha marsaa jalqabaa Emirates Arsenal goolii 3-0 Real Madrid mo'uun boquu gadi cabse. Arsenal injifachuun alatti Los Blancos gahumsa cimaa beekamu dhabe seenaa qofaan akka jirus mirkaneesse. Santiago Bernabéu Stadiumii Real Madrid iddoo awwaalcha kilaboota masaanuu jedhamutti qabxii tapha marsaa jalqabaan isa mudate jijjiiruuf dhaadate. Deeggartoonni Real Madrid afaan Ispaaniishiin remootandi jedhan qabxii tapha jalqabaa ni jijjiirraa akka jechuuttidha. Akkasumas daqiiqaan 90 nutti fagaate jechuun dhaadatanis homaa jijjiiruu hin dandeenye. Marino looking for Saka. Brilliant! Bukayo at the Bernabeu. Real Madrid Santiago Bernabéu garaagarummaa goolii 3-0 jijjiiree olaantummaa Awurooppaa keessatti qabuun fullaa'uuf murkii obsa fixachiisaa ni taasisan eeggamus Arsenal masaraa warra mootii Los Blancootti injifannoo dachaa gonfachuun marsaatti darbe. Real Madrid kilaboota Ingilaand waliin dirree ofirratti taphoota 26 taphatee keessaa 13 injifachuun 4 qofaan qabxii qoddate. Qindoomina Bellingham, Kylian Mbappé fi Vini Junioriin Arsenaliin dhaabuuf dhaadatus hin milkoofne. Real Madrid baroota dorgommii 12 darban keessaa yeroo 3 qofaa walakkaa xumuraaf osoo hin darbiin isaaf. Amma gaaffiin leenjisaa kilabichaa Carlo Ancelotti fi taphattoota isaa irratti ta'ee jira. Yeroo 3 waancaa Champions League Awurooppaan warra Los Blancos kan faayan Carlo Ancelotti yeroo gammachuu fi yeroo gaddaa kilabicha waliin akka dabarsan himaa jiru. Yeroo gammachuu keenyaan waancaa fudhanneerraa taphoota hedduu injifanneerraa dhugaadhaa amma dorgommicha keessaa baaneerraa garuu La Liga Spain dabalatee dorgommiilee 3 keessatti carraa waancaa qabna. Kana booda xiyyeeffannoon keenyas dorgommiilee nu eeggataniif jechuun himan Ancelottiin. Ogeessi kubbaa miilaa Spain Julian Balaguin garuu Real Madrid daandii sirrii irratti hin argamu garuchi haaromfamuu qabaas jedhe. Mo'amuun Arsenal rakkoo jiru mul'isee jira. Turtiin Carlo Ancelotti xumuramuu hima. Itti fufuu fi dhiisuu hojii leenjisummaa Carlo Ancelotti yeroo garagaraatti ajandaa miidiyaalee addunyaatti. Maanguddoon ganna 65 lammii Italii bara 2021 kilabicha yeroo lammaffaa erga leenjisuu eegalanitti waancaa 11 fidaniiru. Kana keessaa 2 waancaa La Liga Spain yoo ta'u 2 immoo kan Champions League Awurooppaati. Ancelottiin gara biyyaalessaa Biraazil ni leenjisuun odeeffamaas ture. Garuu Madrid waliin waliigaltee hanga bara 2026 isaan tursisuu mallatteessuun ammas jiru. Ammatti waa'ee turmaata isaanii dubbachuuf fedhii kan hin qabne Carlo Ancelottiin kilabichi garuu yoo barbaade bor barbaannaan baatii tokkoon booda yoo barbaade waggaa tokko keessatti murtoo barbaade fudhachuu ni danda'a. Kanarraa eegamu kilabicha galateeffachuu qofa. Kanaanis hin yaadda'u jedhan. Carlo Ancelottiin hojii leenjisummaa isaaniitiin waancawwan gurguddoo maqaa qaban 20 kilaboota leenjisaniif fidaniiru. Waancaa Champions League 5 kan fidan Carleton 2 AC Milaaniif 3 Real Madridiif argamsiisan. Think about Martinelli through on goal at the Bernabeu to wrap things up. Arsenal sail through to the semi-final in style. Real Madrid bakka Carlo Ancelotti leenjisaa Bayer Leverkusen fi taphataa kilabichaa kan ture Xavi Alonso fiduuf ni barbaada. Gaazexeessaan lammii France Julian Lawrence garuu turtii BBC waliin taasiseen qaxarreen Xavi Alonso bara dorgommii dhufuuf waan ta'u miti jedha. Goolii 5-1 Arsenaliin mo'amuun mootii dorgommichaa Real Madridiif cabiinsa kan jedhu Julian Balaguin ammallee taanaan kilabichi shaampiyoonii Awurooppaadha. Taphattoota jajjaboo addunyaa qaba. Carlo Ancelottiin taphattoota buleeyyii qaban qindeessuun fayyadameera. Amma garuu kun waan ta'u miti jedha. Dargaggoota abdii boruu kan akka Arda Güler, Brahim Diaz fi Endrick qabaatus haaromsi isa barbaachisaa jedhe. Real Madrid bara kana taphoota 11 injifatameera. Kunis ta'ee waancaa La Ligaa fi Copa del Rey Barcelona harkaa buufachuuf murtii jabaatu isa eeggata. Kilabichi bara dorgommii dhufu Liverpool irraa Trent Alexander-Arnoldin mallatteessuuf hojjechaa jira. Julian Lawrence sarara fuulduraa irratti Vinicius Junior fi Rodrigo keessaa
tokko gaggeessuun dirqama jedha. Sarara fuulduraa irratti qindoomini Kylian Mbappé, Vinicius Junior, Bellingham fi Rodrigo milkaa akka hin taane sibsa. Julian Balogun ammoo kilabichi haaromsa gaarii barbaadaa jedha. Iddoon Toni Kroos ammallee nama sirrii hin arganne. Luka Modric jiraatullee umriin isaa 39 ta'uu dagatamuu hin qabu jedha. Waliigaltee Modric fi Lucas Vazquez hin haaromfamne. David Alabaanis umriin isaa deemeera. Tarii taphattoonni kunniin bakka bu'aa ni barbaadus jechuun Julian Balogun yaada isaa golaba. Taphoota waancaa liigii kilaboota Awuroopaati ka argannu kaleessa halkaneedaa taphoonni 4 taphatamaniiru. Manchester United daqiiqaa dhumaa irratti balaa dorgommichaa bahurraa ooleera. Laasiyoon dorgommichaa baheera. Tottenham Ange Postecoglou jalatti akkasuma deeggartoota kilabichaatiin qeeqamaa jiru. Kaleessa marsaatti nutti darbeera. Manchester United Old Trafforditti tapha gooliin 9 itti lakkaa'ameen 5-4 Olympic Lyon kilaba France injifateera. Jalqabarra goolii galchuun baay'eetti tolee dursaa kan ture Manchester United daqiiqaa 10 irratti Manuel Ugarte kubbaa Alejandro Garnacho kenneef galchee Manchester United dursaa qabate. Diogo Dalo ammoo boqonnaa ba'uuf daqiiqaa dabalataa qisaasa kenname 40 jalqabaa irratti yookaan daqiiqaa 46 irratti goolii galche. Kanaanis 2-0 dhaan dursaa turani. Tapha jalqabaa Fransitti 2 qixa bahanii deebi'uu isaanii ni yaadanna. Booda garuu hanga daqiiqaa 70ffaatti gaarii kan ture Manchester United. Daqiiqaa 70 booda garuu gahumsa sana itti fufsiisuuf rakkatee ture. Corentin Tolisso daqiiqaa 71ffaarratti Alexander Lacazette kubbaa kenneef galchuudhaan 2-1 taasise. Achi ammoo Nicola Tagliafico daqiiqaa 77ffaarratti Maitland Niles taphataa duraanii Arsenal irraa kubbaa bira geesse galche. 2 qixa ta'an daqiiqaa 7 keessatti goolii 2 Olympic Lyon kan Manchester United irratti galche. Achi daqiiqaa 90ffaarratti Corentin Tolisso kaardii akeekkachiisaa lammaffaatiin gama Liyoonii dirreedhaa bahee daqiiqaan 30 dabalataa kenname. Sababni isaa 2 qixa bahanii marsaa duraas 2 qixa waan xumuraniif daqiiqaa 30 dabalataa kenname keessatti hanquudhaan taphachaa kan ture Olympic Lyon daqiiqaa 104ffaarratti Ryan Cherki goolii 3ffaa Olympic Lyoniif galche. Achi ammoo Alexander Lacazette daqiiqaa 109ffaarratti rukuttaa peenaaliitiitiin goolii 4ffaa galche. 4-2 Olympic Lyon Manchester United dursaa ture. Deeggartoonni Manchester United gariin iyyuu dirree gadhiisanii bahuu yeroo eegalanitti Bruno Fernandes daqiiqaa 114ffaarratti rukuttaa peenaalitii Manchester United argate galchee abdii ture. Achi daqiiqaa 120ffaarratti ammoo Kobe Mainoo goolii miidhagduu galcheen 4 qixa ta'an gara rukuttaa peenaalitii adda baastuutti ceweedhame yeroo eegamaa turetti daqiiqaan 120 xumurame. Daqiiqaan 30 kenname jechuudha xumurame. Daqiiqaa dabalataa qisaasa'e tokko keessatti 121ffaarratti jechuudha Harry Maguire akka taphataa sarara fuulduraatti kubbaa addaan itti bu'ee galcheen Manchester United otoo hin eegamin 5-4 injifateera. Gara rukuttaa peenaalitii adda baastuutti deemuu jedhame qaamni hundu taphattoonni hunduu United sana waan eegan hin fakkaatu. Harry Maguire goolii inni galcheen Manchester United 5-4 Olympic Lyoniin Old Trafforditti mo'atee geggeesseera. United bara dorgommichaan hiree shaampiyoonii ta'uu boolla qilee keessa bu'ee achi baafate jechuun ni danda'ama. Amma marsaatti aanutti darbeera. Daqiiqaa 30 dabalataa keessatti si'a 2 daqiiqaa xumuraa keessatti goolii inni galcheen kan inni milkaa'e. Deeggartoonni Manchester United gariin isteediyeemii gadhiisanii bahuu yeroo jalqabanitti daqiiqaa 114ffaarratti balleessaa Casemiro irratti raawwataniin abbaa murtee sarara gidduu darbanii turanii booda vaariin ture kan peenaalitiin sun kennamte. Kanaanis goolii qixxeessitu immoo daqiiqaa 120ffaarratti Kobe Mainoo galche 6 ta'an dhaqaa galaan jechuudha. Sana boodadha Harry Maguire goolii kan inni galche. Sir Alex Ferguson staadiyoomii keessa taa'anii otoo ilaalanuu bara isaanii daqiiqaa dhumaan irratti daqiiqaawwan sekondiiwwan dhumaan irratti Manchester United goolii galchuun beekamu. Kanedaas sana raawwateera. Casemiroon kubbaa mijeessee kenneef ture. Harry Maguire addaan itti bu'ee kan goolii injifannoo Manchester United lakkoofsise. Yeroo kana
taphattoonni Manchester United teessoo jijjiirraarra jiran akkasuma garee leenjistootaa gammachuu kana ibsuu danda'anu iddoo sana dirreetti qarqara dirree ka turan hundi gammachuu isaanii ibsachaati kan isaan turanii dhugaa dubbachuuf ammoo baay'eedhuma kan isaan gammachiisudha. Ruben Amorim akka Jose Mourinho bara 2004 Portoon bara shaampiyoonii ta'e jechuudha. Manchester United achuma Old Trafforditti tapha Champions Leaguetiin akkuma injifatanii kan gammachuu isaa ibsaati kan inni gara kutaa fooyituu geeddaranutti deeme dirree keessa baay'ee hin turre dafeetuma gammachuu isaa ibsa garasitti kan inni deeme walakkaa xumuraatiin Manchester United Athletic Bilbao wajjin taphata. Rio Ferdinand taphataan duraanii Manchester United TNT Sportiif taphicha kallattiin dabarsaa ture koomentaatara ture achi olii gadi ennaa utaalu mul'ateera keessattuu goolii Harry Maguire galcheen booda jechuudha. Manchester United tapha tokko 5-4 yeroo injifatu kana dura balaa Muunikiin dura Arsenaaliin 5-4 kan inni injifate asitti inni kun isa jalqabaa ta'ee galmaa'eera. Daqiiqaawwan 70 keessatti gahumsa bayeessa mul'ise boodarra carraa goolii uuman fayyadamuu baachuu isaaniitiin yaaddootti isaan naqee ture deebi'anii ammoo harkatti galfataniiru warra Manchester United. Nasur Mazraoui dhimma ariifachiisaa maatiisa mudateen boqonnaa booda dirreetti hin deebine. Victor Lindelofis akkasuma jijjiiramee seena jedhamee yeroo eegamaa turetti innis dhimma maatii addatte jechuudha. Kan lamaan isaaniiyyuu garagara isa mudatee dirree baheera. Garuu taphattoonni lamaan dhuunfaa isaaniitiin fayyaa ta'uu isaanii himameera. Dhimma garagaraatii fi akka ta'edha kan isaanii deemanidha kan himame. Garuu maal akka ta'e immoo hin dubbatamne. Tapha biraatiin Tottenham kaleessa dirreen ala Eintracht Frankfurt gool 1-0dhaan injifatee dhaqaa galaan ammoo 2-1 mo'atee marsaa itti darbeera. Dominic Solanke daqiiqaa 43 irratti rukuttaa peenaaliitiitiin goolii inni galcheen Tottenham kan injifate. Tapha 11 booda goolii galchuu isaati Solankeen marsaa duraa tokko qixa bahanii akka ture ni yaadatama. Tottenham carraa marsaa isa duraatiin carraa baay'ee fashaleessee ture. Edammoo yeroo taphaa irra caalu kubbaa Eintracht Frankfurt akka to'atu isaaniif gadhiisanii turan jechuun ni danda'ama. Peenaalitiin Tottenham argates goolii eegaan Frankfurt Kaawu Santos James Madison irratti balleessaa raawwateen ture kan peenaalitiin kun kennamte vaariin ilaalamte. Waggaa 17 booda Tottenham waancaa injifachuuf taphoota 3tu isa hafa jechuudha. Tottenham marsaa walakkaa xumuraatiin Bodo Glimt wajjin kan inni taphatu. Athletic Club 2-0 Rangers injifateera. Ohan Sunset daqiiqaa boqonnaa dura daqiiqaa 45 xumurame daqiiqaa 4 dabalataa kenname keessatti peenaalitiin galche. Achi boqonnaa booda Nico Williams daqiiqaa 80 irratti goolii lammaffaa ida'eera. Taphichaan isteediyeemiin Athletic Club saamamee jechuudha. Tapha waancaa liigii Awurooppaa kana isteediyeemii keessummeessuudha. Taariga Athletic Club taphoota 3 hafan injifatee shaampiyooniitti ta'a yoo ta'e kan eegamudha kan ta'u. Laasiyoon 3-1 Bodo Glimt injifatee ture. Achi 3 qixa ta'an dhaqaa galaan daqiiqaa 30 dabalatame keessattis gooliin galchine peenaaliitiidhaan Bodo Glimt 3-2 Laasiyoo mo'ee. Laasiyoon dorgommichaa baheera. Bodo Glimt marsaa itti darbeera jechuudha. Gooliiwwan taphaan Laasiyoof gooliiwwan 3 jechuudha. Valentin Castellanos, Tijani Noslin akkasuma Bulaay Diyaa ture kan goolii kana galchani. Haa ta'u malee Laasiyoon marsaa itti odoo hin darbin hanqateera. Conference League kilaboota Awurooppaatiin ammoo Fiorentinaan Seel wajjin 2 qixa baheera. Dhaqaa galaan Fiorentinaan 4-3 injifate. Akkasuma ammoo Jaageeloniyaan Real Betis wajjin taphatanii 1 qixa bahanii Real Betis Cedric Bakambu ture goolii kan galche. Dhaqaa galaan Betis 3-1 mo'ateera. Chelsea Legia Warsoodhaan kaleessa Stamford Bridgetti 2-1 mo'atamee ture. Garuu tapha jalqabaa 3-0 injifatee waan tureef dhaqaa galaan 4-2 mo'atee marsaa itti aanutti darbeera. Goolii takkeetti Chelsea Mark Kukureyaa ture daqiiqaa 33 irratti kan galche. Chelsea bara 2021 waancaa Champions League kilaboota Awurooppaa erga injifate asitti waancaa ardii Awurooppaa mo'achuuf amma tapha kana marsaa mo'atanii darbuu fi ka waancaa qofaatu isaafachuudha. Tapha walakkaa xumuraaf kan waancaa kanarratti Jurgaarden 4-1 Rapid Vienna injifateera. Dhaqaa galaanis 4-2 mo'ate. Marsaa walakkaa xumuraatiin Chelsea Jurgaarden Fiorentinaan ammoo Real Betis wajjin kan taphatanu ta'a jechuudha.
Odeeffannoo ispoortii raadiyoo OBN dhaggeeffachaati kan isin jirtanu. Kilaboonni Major League Soccer afur Kevin De Bruyne mallatteessifachuuf fedhii akka qaban himameera. Athletic akka gabaasetti yoo ta'e Inter Miami, Chicago Fire, New York City fi DC United kilaboota fedhii taphataa kana mallatteessifachuuf qaban himatan keessaati jedhameera. Taphataan ganna 33 kun Kevin De Bruyne jechuudha. Dhiyeenya kana xumura bara dorgommichaatti Manchester City akka gadhiisu dubbachuun isaa ni yaadatama. Turtii waggoota 10 Manchester Citytiin waancaa 19 gooliiwwan kubbaawwan goolii ta'an inni galchee fi goolii ta'an 189 keessaa nama qooda qabudha. Carlo Ancelottiin xumura baatii kanaatti tapha waancaa Copa del Rey Barcelona wajjin taphatanuun booda kilabicha akka bahanu himameera. Leenjisichi hin bahu jechuudhaan ESPN dabalatee miidiyaaleen akka Sky Sports gabaasaa jiru. Tarii Carlito bakka isaanii bu'uudhaan Xavi Alonso yookaan ammoo leenjisaa duraanii Liverpool Jurgen Klopp kilabicha qabachuu akka danda'an kan himame. Inumaayyuu Jurgen Klopp haasaa kilabichaa wajjin eegaluu isaanii mariidhaa fi ifa ta'uu isaanii beeksisuun isaanii himameera. Deeggartoonni Liverpool ammoo isaantu Trent Alexander-Arnold nurraa fudhachuuf hojjechaa jiraayii jechuudhaan gaaffii dhiyeessuu jalqabaniiru. Tapha Champions League dheengaddaatiin booda ammoo Optaan xiinxala baaseen Arsenal hireen inni shaampiyoonii ta'uu qabu harka 28.7 jechuudhaan kilaboota hafan Inter Milan, PSG fi Barcelona dursee sadarkaa jalqabaarra isa kaa'eera. Walumaa gala odeeffannoo ispoortii ganama kanaaf enne kanneen qophiiwwan OBN itti fufu yeroo gaarii isiniif haa ta'u.